Keessaafuu jechuudha nuti shamarran waa irraan barannu akka lukkuun tokko jechuudha yeroo lukkuu kormaan itti dhufu iddoomatti jaallattetti kokook fuuldura namaattis haa ta'u mana duubattis haa ta'u mana keessatti haa ta'u keessummaa keessatti haa ta'u biyya keessatti walgayii keessatti haa ta'u lukkuun tokko lukkuu altuu tokkotti lukkuun kormaan tokko gaafa dhufe yoo maal jedhee ittuma laatti ittuma jala qabatti jechuudha nuti shamarran baay'een keenya akka kana jechuudha maaliifi akkuma lukkuu sana sammuun keenya sanga lukkuu sana geenya jechuudha ispeeshaal hunda keenya toon taane gar tokko nama maaliif akka bahee eessa akka aqu maal akka godhu addan baafatu jechuudha akkasumattiin biyya ormaa jechuun gaafa biyya ormaa dhaqee sooromee jijjiiramee biyya isaatti galuudhaaf adeema garuu wantoota nuti irraa baqachuu qabnuu fi wantoota nuti itti iyyaachuu qabnu akkasumas immoo ilma namaaf maaltu akka barbaachisuu fi ilma namaa immoo maaltu akka hin barbaachisne iddoo maaltu akka qabuu fi maaltu immoo akka iddoo hin qabne adda toon baafatiin callisnee manaa baane jechuudha gaafa manaa baane garuu abdii akka kamii akka maatii keenyatti horree manaa baanu baay'een keessan ni amantu nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya na of kolchaa isiniin jedha guyyaa har'aa waanan aaree irraa dubbadhe wayii jira jechuudha maali yoo jettanii yeroo baay'ee irra deddeebiidhaani yaa Oromoo na biran darbiina yaa Oromoo natti dirmadha yaa Oromoo akkas naa godhaa jenna jechuudha maaliifi baratama kaleessa irraa baranne irraan kaase amma obboleettiin ammasin suura kanarratti argitan jechuudha biyya Saudi Arabiyaa keessatti kan dhiirri irraa dhalcheeti harkatti gatee irraa deeme jechuudha kaleessa gaddaa akkasuma irraa dhalchee akkasuma tokko ulfeesse irraa deemaa tokko erga dhalattee irraa deema guutummaan biyya Arabaa kana keessatti keessaafuu biyya Saudi Arabiyaa kana keessatti jechuudha haadha ilmoo bicha ta'anii jiru sanuu akkaataa isaanitti ilmoo isaanii guddisaa jira yookiin immoo akkaataa isaanitti ilmoo isaanii faana dararamaa jiranii nama dhiba jechuudha isa kana dhabneeti nuti kan biyyaa baane kanan jedhu kan wanti na dhibee tokko wanti na gaddisiisu tokko jechuudha walirraan barannu jechuudha rakkina obboleettiin keenya kaleessa rakkatte tokko gaafa argine nuti sarra dhaqne boolla isheen kaleessa itti galte sanatti deebinee galla jechuudha irraan barannu miidiyaan maaf baname maaf irraan barannu nuti gaafa tokkotti dhiirri tokko ulfeesse irraa badu gaafa dhiirri tokko irraa dhalchee irraa badu nuyi warri har'a jalaa argine warri jalaa ilaallu kun immoo lakka wanti kun jira dhiira baraaleffachuun qaba hanga gaafa kaayyoon koo bakka ga'uutti hanga gaafanii iddoo kana ga'uutti karoorfannee manaa baane miti gaafa manaa baane namni kamillee dhugaa dubbachuuf namni qaama guutuu ta'ee qaama hir'uus ta'ee namni dhiira dhabee yookiin immoo namarraa dhalchuu dhabee biyyaa ba'ee jira laati. Mee dhugaan siniin jedha komentii jalatti barreessaa namni dhiira dhabee biyya ormaa immoo yoo dhaqee dhiira argadhaa laati yookiin immoo dhiirri narraa dhalchaa laati yookiin dhiirri na ilaalaa laati yookiin jaalallee dhiiraa qabaadhaa laati jedhee namni biyyaa ba'e jira. Awoo barumsa isaa dhiisee awoo gaa'ila isaa addaan kute waa hedduu adda kutee dhufeera jiru hiriyaan keenya biyyarraa yoo namu caashee guddifachaa jirti kaan barsiifachaa jirti waa baay'ee gochaa jira inni kaanu baratee iddoo gaarii gahee biiroo taa'ee hojjetaa jira har'a nuti garuu maal fakkaanna mee of ilaalaame mana namaa keessa jirraa bar biyya ormaa keessa jirraa bar qodaa namaa dhiqaa jirran argine akka qodaa dhiqaa jira amman qodaa namaa dhiqaa jirra inni kun immoo maaliif qodaa namaan dhiqa'anii dhiira barbaacha dhufee moo jettanii of ilaaluu qabdu keessatti of madaaluu qabdu jechuudha maaliifi har'a gadi je'een nama jalatti mana namaa keessatti mataa koo gadi qabadhee qodaa kana yoo dhiqe boruu maatii koofis nan ta'a ofii koos nan ta'a waa irraa baradha jijjiirama jenneetu waa hedduu irgiffi goone biyyatti dhiisne kaan umurii isaa biyya ormaatti gubaa jira kaan bifa isaa biyya ormaatti gubaa jira bifti isaa biyyaa irraa jijjiirame mucaa hanga waggaa 2 waggaa 3 duubaan si reebaa duubaan si arrabsaa xurii namaa dhiqaa kan nuti jiraannu bor yoo har'a mataa keenya gadi qabannee jiraanne immoo borummoo nama taanee boquu keenya ol qabannee hawaasa keenya yookiin tajaajillee yookiin immoo ofiin of taanee of tajaajillee bulla maatii keenyaafillee maatiin keenya ispeeshaalii gaafa nuti biyyaa baanu akka nuti ijoo taane beektu miti. Gaafa biyyaa baate hangafas ta'e eegoos ta'e giddu galeettis ta'e waan barbaadde ta'e gaafa ati biyya ormaa deemtu biyya kamuu deemi biyya kamuu yoo deemte ati maatii keef akka ija taate bari maatii keef ati ijadha maaliif jennaan biyya tokkorraa gara biyya tokkootti gaafa adeemtu qodaa namaa dhiqiyyuu malee gadaantummaadhaan jiraadhuyyuu malee fooyya'insa biyya keerra jirtu sana fooyyoftuudhaati
fooyyoftuudha. Yeroo kana ati nama of danda'e taateet. Of dandeessaati kanatti biyyaa baate miti hoogganummaa jalaa baate gara hoogganummaa nama hoogganuutti kanatti dhufte dura namaan hoogganamaa turte maatii kee hoogganamtaa biyya kee hoogganamtaa hawaasa kee hoogganamta garuu gaafa biyyaa baate hawaasa namaa hooggantee mataa keetiin of taatee jiraadha jettee of amansiiste biyyaa baate garuu immoo erga as geessanii immoo yoo dhiirri tokko haa siin jedhe haa jettee ma jala afarfamta maa jala afarfamta maal isaa beekta. Maal akka ta'e dhiirri sun maal akka ta'e beekta maal godhee biyyaa bahee dhiirri kun hojiin namicha kanaa maal fakkaata ani hoo maalan fakkaadha of amansiiste manaa erga baateeti waan na baate sanaaf hojjetadhuu biyyatti deebi'i waan atiin goonee hin jiru dhiiran abdu hinsi kadhata situ dhiira kadhata toon taane dhugaa dubbachuuf hojii keetti amannaan ati nama taanaan ati nama kaayyoo taanaan boru hiriira bahee si barbaada dhugaa waaqayyoo siniin jedha hiriiraan si barbaada. Hiriiraan hin filatta keessa kanammoo kanannaa ta'a jettee ofii kee filatta yoo maal taate yoo kaayyoo godhatte yoo nama taate yoo hojjetatte yoo waa gudunfatte intala baluu maal taate ollaa keessa miilaan tokko gaafa shaanxaa guurtee maal guurtee maatii gammachiistee haadhatti mana ijaartee obboleessa barsiistee obboleettii barsiistee bakka geessistee maallaqa ishee harkatti qabattee gaafa gudunfattee shaanxaa ishee godhatteetiin kabajaan biyya abbaa isheetti deebitu ati immoo gaafa as deebiteetiin mucaa diqaalaa baattee jechuun mucaa abbaan qabne dhugaa rabbiiti mucaa jechuun kennaa waaqayyo namaa kennedha. Waaqatu ilmoo namaaf kenna garuu immoo waaqayyo gaafa ilmoo sii kunnullee ilmoo maalii akka taate baruu qabdati ilmoo diqaalaa ilmoo abbaan qabne ilmoo kabajaan qabne keessaafuu biyya ormaa keessatti. Har'a waan hoosisu dhabee waan nyaachisu dhabee waan obaasu dhabee jetti as baate miidiyaa irratti osoo hin kadhatiin dursa maal gochuu qabda ani maaliifan biyyaa ba'e sababiin isaa jettee of gaafattee ani kanaafan ba'e miti jejjedhe dhiira jejjedhe ofirraa maalati lukku akka lukkuutti maal jala qabdi iddoo argitetti maal nama miti ati namarraa maaliif horiirraa adda baate ati horiirraa adda ba'uun kee yaaduuf miti iddooma dhiirri as jalla usiin jeetti jallatta. Iddooma dhiirri ol qabisiin jedhee itti qabda dhugaa dubbachuuf safuun beektu abiyyaati maaliif jecha kana dubbattaa kan jechuu dandeessu garuu no walirraan barannu kaleessa tokko as baate yaa Oromoo yoo jette gargaaranii aannan itti bitanii gatu amma baasii guutuun wiiw mucaa bichaa qulqulluu mucaa dhugaa waaqayyo kan har'a waan nyaachisaa dhabanii waan har'a ati nama tajaajiluu dandeessu. Har'a namarraa ganaa tajaajilu barbaadda bar. Hannama kadhatu nama harka qallee shamarran biyya Arabaa walumaa galatti nama maqaa qabudha bar. Masjiida ijaaruun nama beekamudha. Beeta kiristaanii ijaaruudhaan nama beekamudha. Miskiina gargaaruudhaan nama beekamudha. Maatii jajjabeessuudhaan nama beekamudha malee shamarran biyya Arabaa jechuun dahaba yookiin warqii jechuudha. Dhugaan siniin jedha. Shamarran biyya Arabaa ogeettiidha. Okay, erga ogeettiidha jedhamneeti maa maqaan balleessitu minninnee keessa deemtanii maqaan balleessina minninnooftu kan adaban qabne biyya keessatti kan adaban qabne biyya ormaattis adaban qabu bakka. Foon kee adabi bakka foonii akkuma abbaan godheedha dhugaa waaqayyo hudduuf qoonqoon akka abbaan godheedha bar. Akka ati gooteedha. Ati qonxoxxi goonaan qonxoxxi jedha. Ati zargaggi goote abbaaf itti zargagnaan zargagame kalaas akka ati of adabdee akka ati of qabdedha jechuudha. Maaliif namni tokko erga kaayeffatee manaa baheeti iddooma dhiirri kootti as bahee jeetti ittuma baata. Hojjedhu gadi qabii mataa kee gadi qabii hojjetadhu nama ta'i. Maqaanuun balleessi sababa nama tokko nama lamaatti shamarran biyya Arabaa biyyatti akkas taate amma namni nuun beeku dhugaa waaqa kallattii bahaa fi dhiya hin beeknu amma dhugaa. Aduun argu fuulli kee manuma keessa oolle garuu immoo walumatti shamarran biyya Arabaa nuun jedhu dhugaa waaqa gaafa biyya galle kabajaa nu dhowwata namni sababa nama mennenne nama biyyatti of adabuu hin dandeenye likiskisii baree biyya keessattis likiskisii barte asittis uftee likiskisii barte ilmoo abbaan qabne akkasumatti nama hin beekne irraa akkasumatti itti gore kaan bangaalii xurraa dhalchaa kaan abbuma fe'eetitti maal godhe waan baay'ee ta'a oolu dhugaa waaqa hin mul'atu malee kan dhokate wanta likiskisaa oolan baay'ee isaaniitu jira jechuudha. Ani dubartiidha dubartittiin faradu garuu jechuudha. Dubartittiin faradii yoo jetta namni tokko ati dubartiidha bari waan si quunnamu hin beektu wanti si quunnamu tokko iyyuu hin jiru dhugaa waaqa yoo maal ta'e jechuudha.
Iddoo giddeetaan si qabe, iddoo giddiin si muddattu dhiirri jara ati biraa ejjettu tokkoyyuu sitti bu'uu hin danda'u fedhii keen ala. Fedhii keen ala namni takka andara wayyaa keetti bu'uu hin danda'u ati dubartiidha bar. Indee biyya seera jirtu keessa jirta. Kanaafiyyuu as baatanii nutti hin iyyina of adabadhaa dura dhugaa waaqayyo hin gargaariina. Warri gargaarsa hin gargaariina haati kee abbaa kee gargaara achi biyya isa galata rabbi gaafa duute illee lubbuun kee jannatatti galtu jechuudha. Dhugaa waaqaan siniin jedha maaliif har'a tokko gargaartu borus akkasumatu dhufa iftaanis akkasumatu dhufa tokkoyyuu gargaaramtee kunoo akkasumatti isheen tokko kunoo akkasitti qodaa namaa kirooliksii cuunfite dhiqxee si gargaarti. Isheen tokko immoo luka bantee dhiira wajjiniin akkas taate jechuudha. Naaf kolchaa obboleewwan kiyya dhugaa barumsa sinii ta'anii.